OGMC kun sagantaa kenna Oyidaa Mariiti. Qophiin kenna Oyidaa Marii har'aatiin keessummoota lama biyya Kanaadaa irraa qabannee dhiyaannee jirra. Isaanis gaggeessitoota kaaya Arsii Kanaadaati. Kaayyi Arsii Kanaadaa yoom akka hundaa'e, kaayyoon isaa maal akka ta'e, galmi isaa hoo maal inni kan jedhuu fi akkasumas hojiileen isaan hagammaa hojjetan maal fa'aa fuulduraafis maal hojjechuuf karoorfatan kan jedhanii fi gaaffilee biroo irratti gaggeessitoota kana wajjin marii taanee jirra. Marii kanas haala itti aanutti qabannee dhiyaannee jirra. Haga dhuma sagantaa keenyaatti akka waliin turtan asumaan isin affeerra. Egaa keessummoonni keenya OGMC'n waamicha isinii godhe kabajanii har'a toora Zoomiitiin asitti nu argamuu keessaniif galata guddaa argadhaa isiniin jenna. Anaa dhufu isiniin jechuun barbaada. Anaa isinis galatooma. Mee kallattimaan gara marii keenyaatti osoo hin ce'in dura daawwattoota sagantaa kanaatiin wal baruun barbaachisaa waan ta'eef dura maqaa keessanii fi kaaya Arsii Kanaadaa keessatti gaheen keessan maal akka ta'e daawwattoota keenyaan akka wal bartan duraan dursee carraa isinii kennuu barbaada. Itti fufuu dandeessan. Hayyee galatooma isin warri OGMC yaamicha nu gootanii akka argitee asirratti kaayit Arsii Kanaadaa maal akka taatee maaliif akka dhaabbattee walii mari'achuu keenya waan asirratti nu affeertanii fi hedduu galatooma isin jedha. Ani maqaan kee Mahmud Adam Saattoo jedhama. Kaaya Arsii kana keessatti amma fi dura kaaya tanaati. Kanaadaa kana keessatti Kanaadaa dhufee ture jira biyya kanatti. Nama Kanaadaa yeroo duraatii fi nama Oromoo keessaa akka duraallee ta'uun mala. Waggaa 40 ol biyya kana keessa jira. Biyya kanatti baradhee asumatti bitee asumatti illee dalagama baradhee jala qabee hojjedha. Kanuma magaalaan hin jiraadhu immoo Kanaadaa keessaa magaalaa Torontooti. Hayyee galatooma manguddoo Mahmud Haji Adam Saaddoo ilma qabsaa'aa beekamaa Oromoo Haji Adam Saaddoo ta'uu keessan gaafa dhageenyu baay'ee gammannee keessummaa keenya ta'uu asitti argamuu keessaniif hedduu galatooma isiniin jenna. Keessummaan keenya inni lammaffaas akka of barsiisan carraa kennaaf. Galatooma ulfaadha OGMC'n sagantaa bareeda kanarratti guyyaadha. Yaamicha akka kaaya Arsiititti nu godhuu keessaniif hedduu galata guddaa qabdanii. Maqaan kiyyaa Jeelaan Kinniisoo jedhama. Jiraataa Kanaadaa keessa provinsii garaagaraa jirra. Maqaa kaaya kanaatiin walitti dhufnee bakka tokkotti ijaaramneeti akka kaayaatitti waliin jirra. Magaalaan an jiraadhu provinsii Saskatoon keessa jira. Gaheen kaaya tana keessatti qabu abbaa quunnamtii kaaya tanaati. Kanaaf kanuman jedha. Hayyee obbo Jeelaan isinis galata guddaa qabdu. Egaa mariin keenya kun dura taa'aa gaggeessaa kaaya Arsiitii fi gaggeessaa sabquunnamtii kaaya kanaa wajjin mariin gaggeessinu odeeffannoo guutuu argachuudhaaf kan gargaaru ta'a. Kanaaf baay'ee galatoomaa isin martinu. Mee dura gara marii keenyaatti osoo hin ce'in dura kaaya jechi jedhu kun maaliif filatamtani? Kaaya jechuun maal jechuudha? Obbo Mahmud nu ibsitanii. Bareeda. Gaaffii bareedallee obbo Jamaal dhugatti waan deebi'ullee qabu. Kaaya jechaa dura osoo achi hin deemne xiqqoo waan argitee diyaaspooraan kun keessa jiru xiqqoo tuquu barbaada. Nu amma gaafa biyya keenya irraa baane akka diyaaspooraatitti namni martinuu rakkina biyya keessa jiru hidhaa darartaa siyaasaatii fi adda addaatiin biyya keessaa bahee ala kanatti qubate. Akkuma qubateen marti isaatu warri inni deemu wama siyaasaa haasaya. Waan argitee ilmaan isaa, waan hawwata isaa, waan abboonni isaanii keessa darban dagatamee waan siyaasaa malee waan biraan haasa'u jedhatti yoo walitti dhufan
nyaata booda siyaasatu haasawamaa. Gaddatti illee walitti dhufan achi boodama siyaasaatu haasawamaa. Qe'ee irraa dhufanirraa bakka maraayyuu namni kaaya qaba. Kaaya jechaan heeraa fi seera akka ittiin ijoollee isaanii manguddoo isaanii akka itti argitee ifama. Namni martinuyyuu akka itti jiraatu jira. Kun hafooshaa jedha. Kun ammoo argitee kaaya jedha. Nammoo akka arsiititti kaaya qabna biyyuma keessattuu akka itti waan mara walirraa galchinu gammachuu fi gaddallee walirraa galchinu. Lolaa fi nagayallee akka itti uumnu jaarsummaa jira. Akka walirraa ajjeesallee akka itti walirraa wanni jedhu jira. Osoo arsiin Oromoon martinuyyuu adda addaan waa qabdu keessattuu kaaya jenneetiin hin qabna. Inni kun akka hin dagatamneef jecha. Akka hin dagatamneef jecha egaa ala baanee kophaallee baanu turree eegasii takka namni martinuyyuu maatii horachuu jala qabe. Maatii egaa horate maatiin isaa kun egaa dura asitti dhalatanii ijoolleen biyya kana asitti biyya kana dhalatanii biyya kana guddatanii afaan keenyas barsiisuu qabna aadaa keenyas barsiisuu qabna akkuma amma itti wajjin haasofneef wajjin deemnu kanaayyuu wal barsiisuu qabna. Kanaafuyyuu hedduu kaani tuni barbaachisaadha. Kaani aadaa arsii tuni ijoollee keenyaa fi uummata diyaasporaa ba'e kana keessatti uummata arsii irraa dhufe kana barbaachisaa akka jedhu jecha nutti mul'ate. Kun ammoo waa walitti nu fidullee gara tokkoon walitti illee nu fidu. Kanaaf inni kun barbaachisaadha jecha irra akka ka'e kaaya arsii jennee wanni kun haa dhaabbatu jennee nu duruyyuu Torontoo keessatti kaaya akkasii qabna. Waggaa 30 fi amma gaafa biyya kana dhufneetiin namni dhufee qabna. Ammoo bal'inaan akka Kanadaatitti faca'inee jirra bakka maratti akka faca'ane mee walitti haa dhufnu afaan illee walaa barsiifnu maaliif community Kanadaa kun sun beeytanii yookaan community Oromoo akkuma beeytanii baay'een isaanii siyaasaa jalatti hidhamaniitiin hin jiran. Wanni ijoolleetii fi wanni aadaa kun dagatameetiin hin jira. So kenna kuni aadaa kanaa fi siyaasaa irraa achi fagaate ijoollee ta'e ammoo argitee akkuma amantii ofiiti namni amantii mana amantii hin geessa sun waan tokko haa taatuuti ammoo akka aadaatitti waan keenya kanallee baruu qaban kan jedhu irraa akka ka'e wanni kun gadi dhaabbatee kanaafuyyuu magaalaa adda addaa jira walirraa fagoo jira. Kanadaan akkuma isin beeytanii biyya bal'aa addunyaa kana keessatti talammaffaati bal'innaani. Amma anaa fi obbo Jeelaan sa'aan teennaa tokko miti sa'a lama adda addaan jirra. Bakka ani jiraadhu bakka isaan jiraatanii sa'a lama isaan dura sa'a lama jirra nu booda sa'a lama jiranii. Kanaafuu walirraallee fagaannu teknooloojiin bareedee toleetiin jira. Karaa teknooloojii kanaan walitti dhufnee akkaataa tana wajjin ijaarannee bakka jirrutti walillee quba qabaannee maatii keenyallee aadaa teennaa fi waan argitee biyyarraaf qabnee dhufne san osoo hin dagatamne hin dagatama wanni kun biyya kana dulloomuuf deemna aadaa kana dagachuuf deemna akka ijoolleen keenya hin daganne kana walitti finnee isaan barsiifna ka jedhu irraayi wanni kun dhaabbate jechuudha. Tanuma jechuu barbaadama. Ayyee kaaya amma ka'umsi keenya jecha kaaya jedhu maaliif filattaniidha? Kaaya jechuun qajeelfama yookiin qajeeltoo jireenyaati. Uummanni Oromoo akka waliigalaatti uummanni Arsiis akka addaatti kaaya yookiin immoo qajeelfama jireenyaa qaba. Kanaaf qajeelfamni jireenyaa keenya kun akka hin dagatamne ijoolleen biyya bahanii biyya alaatti dhalatanii guddatan kun kaaya dur abbootii hawwootii akaakallee abaabilee keenyaa sanniin qabatanii akka fuulduratti deemaniif kan jedhudha. Maqaa kanas kan filattan baay'ee gaarii dhufaadha. Obbo Jeelaan asirratti wanni ibsitan yoo dabaltan yoo jiraate itti dabalaa ta'uu baannaan garuu kaayyi Arsii Kanaadaa kun yoom hundaa'ee miseensonni isaa hoo eenyu fa'aa akkamiin walitti dhuftu kan jedhu akka waliigalaatti piikcharii isaa kan nu kennitaniidha. Galatoomi Jamaali isaan ibsanii jiranii
kaaya jechuun jiruuf jireenya namni hawaasni tokko akka Oromootitti walitti qabu jechuu qubsuma naannoo garaagaraa namni jiraata. Oromoon tuni biyyi Oromoo kuni bal'aadha akkuma isin argitan. Aadaa waan bulmaata akka Oromootitti waliin qabna. Garuu nuti akkuma isaan jedhan haga biyyaa baane bobbullee jirra. Diqqaatinillee isaa waggaa 40 jedhaniinillee waggaa 20 guunneerra. Haga biyyaa baqannee baane jechuu lafti dheertuudha. Kanaaf kaaya ka jedhu kana nuti kaaya waan haarawaa biyya Kanaadaa keessatti uumne hin qabnu. Waan abboonni teenna, hawwoonni teenna, akaakileef abaabileen teenna kalee biyyatti qabatan isuma san qabannee biyya kana dhufne. Waan haarawaa addaatii miti. Walitti dhufnee wali gurmooynee qaama heeraaf seera biyya kanaa heera bulchiinsa biyyi kun seera qabdii baayiloo jedhanii isaan sanitti walitti dhufnee kaayatana akka mootummaan kun nuu beeku goone malee akka haarawaatitti waan biyya kanatti dhaabne hin qabnu. Waan hundee dhaloota Oromoo irraa as dhufe isuma sana asitti walitti dhufnee akka bakka takkatti qaama mootummaa keessa jirru kanatti uf beeksisuudha wanni nu goone. Yoo rakkoon jiraatu taate rakkoo irratti walitti birmannee nama keenya gargaarachuu yoo walii iyyinne walii awwaachuu rakkoo jirtu hundaaf akka biyya kanaatitti biyya ummata keenya bira dhaabbannee gargaaruu fi kaayatana akka kaayaatitti walitti dhufnee waan kana mootummaa beeksifne malee waan addaan qabnu. Gaafii akka lammataatitti ati na gaafattee fi gabaabseetumaan jedhaa keetti tuni bara 2018 keessa dhaabatte akka kaayaatitti akkuma ilmaan Arsii Kanaadaa keessa jirutti rakkina garaagaraatii fi biyya keessatti deemaa jiruu fi dhiibbaa garaagaraa irratti dhufnee maal ta'uu qabna oma kalee qabnu san kaafannee qaama mootummaa kanaan gahannee rakkoo jirru yoo rakkinni nutti as deemaa jiru akkuma asiin dura waggoota 4-5 kana keessa kama nu hundinuu waliin hubannu isa kanaaf walitti dhufnee kaayateenna uma kalee qabnu san jabeeffannee walitti dhufnee iyyinu wal dhageessisuu wal waamnu walii awwaachuu wal bira dhaabachuu kan jedhuuni bara 2018 keessa keetti tun dhaabatte. Miseensonni keessanoo eessa jiru eenyufaatu hundeessi? Miseensi keenya akka miseensaatitti ilmaan Arsee Kanaadaa keessa jiran hunduu ka dhalatee lafa jiru dhiisi ka biyya garaagaraa akka addunyaatti illee jiran maqaan kaayaa kun kaaya Arsii jechuun hunda Kanaadaa qofa osoo hin taane ka ammatu waan abboonni keenya kalee qabdu. Garuu akka biyya kanaatitti miseensa nuti akka miseensaatitti provinsii Jaarraa miseensa qabna. Akkuma kaayaatitti namoonni magaalaa garaagaraa jiran obbo Mahmud fa'aa amma maqaa kaaya Arsii jedhan kana waggaa gara 30tti dhaabatanii jiruuf jireenya walitti qabanii magaalaa biraatitti kun Utaawaayyuu jedhee qabaa kun Sikkoo Mandoo jedhee qabaa isa kana akka miseensaatitti waan ilmaan Arsii maqaa moggaafatanii ittiin wal tajaajilaniif ittiin wal gargaaran qaban provinsii Jaarraa akka miseensaatitti qabna. Magaalaa sadiirraa ammoo akka miseensaatitti namoota qabna. Mee gaaffii kiyya obbo Mahmudiif dabarsaa mee akkuma amma obbo Jeelaan kaasan ilmaan Oromoo keessaa ijoolleen Arsee biyyoota adda addaa jiran waldaalee adda addaa qabu akkuma amma isaan jedhan Utaawaayyuu Sikkoo Mandoo waan adda addaa Sikkoo Mandoo bakka 2-3 jira. Mee maaliif akkanatti waldaalee adda addaa maaf barbaachise tokko jalatti ijaaramuun maaliif dadhabame isinis maqaa biraa kunis maqaa biraa qabatee maaliif deemama maaliif bakka tokkotti walitti guduunfuun hin danda'amne? Ila osoo achi seenin dura waan tokko waa'ee obbo Jeelaan jedhe itti dabalachuu barbaada. Inni sirriitti isin himee jira. Kaayini tuni sababa lamaan jala qabde jechuu dandeenya. Inni tokkoffaa akkuma jedhe aadaa fi argitee aadaan Arsii qabdu ka biyya irratti abaabayyuu fi akaakayyuu kennarraa nutti tarisanii biyya tana
finnee ala finnee warra diyaasporaa jiru kana akka hin daganne nullee nu barsiifnee ijoollee kennallee barsiisuu kun tokko. Lammaffaa rakkinni argamaatiin ture tokko addaan faca'iinsa namni Oromoo addaan faca'ee jiru kana keessatti koominitiin takkittiin bakka hunda gahuu hin dandeettu. Amma rakkinni biyya keenya keessatti argame keessattuu karaa buqqa'iinsa Baalee ka zamana argiteetiin wayyaanee sanii Somaaleen buqqifatan irratti gargaarsi namuu in erga gara Harillee gara Maarillee in ergina nutis magaalaa teenyarraa erginaa isaanis magaalaa isaaniitirraa erganii kana jedhan. Amma inni kun bakka takka yoo bu'ee deeme wayyaa ka jedhurraa ka ka'e. Maaliif gargaarsi kennallee akka Arsii Kanadaa jirtuutitti bakka takkarraa yoo bakka gargaarsi kun barbaachisu yoo buufne wayyuu. Bakka takkatti yoo argine ammoo gargaarsi kun cimaa ta'a jajjabaachaa ta'a. Oromoo biraatillee magaalaadhaan Oromoo yookaan kutaadhaan Oromoo biraatittillee yoo arginu akka magaalaan erguu irraa akka nama tokkoon nu fakkeessa. Kanarra yoo walitti dabalameetiin kuusamee wanni kun walitti dabalamee gabbina guddaa fida akka jedhu raayi. Akkasitti walitti dhufne 2018 2018 irratti akkasiin jala qabnee gargaarsallee akkasitti gochuu jala qabnee jechaadha sun achi. Lammaffaa nuti heeraaf seeraan galmoofne akka sikkoo akka kaaya Arsii Kanadaatitti. Heerri sikkoo mandoo ka jiru sikkoo mandoo warri Ameerikaa ka jiran global ka jedhu jira. Inni global kanatti miseensa ta'uu fi ati dura biyya kee keessatti biyya jirtu keessatti akka sikkoo mandootitti ijaaramtee achi booda globaalii membaratti ta'uu danda'uu qabda jechaadha. Bakka san hin geenye. Kanaafuu akkasitti achi ta'uu hin dandeenyu. Lammaffaa akkuma ati beektuun nu marti keenyaa Oromoo community keessatti walumaan jirra. Marti keenyaa addaan nu baastu. Maaliif anis keessatti yeroo baay'ee hojjedheellee jira. Sadarkaa gurguddaadhaanii dorota aanu ta'ee waa hedduun irratti hojjenneetiin hin jirra. Ammoo wanni jiru takkitti yoo ka jiraatu taate faca'iinsi Oromoo kun hin jira. Ispeeshaalii poolitikaa irratti argitee hidhameetiin hin jira wanni marti isaatu. Neglekti ta'ee jira uummanni keenya ijoolleen keenya hawwonni keenya neglekti ta'aniitiin hin jira. Wanni isaan kana godhe maaliifi wanni walgeen wanni nu haasofnu waan poolitikaa waan ta'eef waan biyyaallee isaan rakkina siyaasaa osoo achumatti jiraatu ammoo jireenya biyya kanaa keessatti eessaa akka dhufan akkamitti akka jiraatan wanna gochuun isaan barsiisu waajiba waan ta'eef sikkoo mandoon karaa gloobaaliin kana gochuun hin dandeenye. Akkasumatti sikkoo mandoon tun ammoo Ameerikaa jirti. Tattaaffiin godhameetiin hin jira jara kana lamaan walitti akka sikkoo mandoositti walitti haadee biyyoo ka jedhullee tattaaffiin godhamee jira. Akkuma ati beektu nu marti kennaa beeknu waa hunda keessattuu beekta dhaabbota keessatti jaarmaa walii keessatti uummatu rakkoon uumama yeroo maraa jiru. Akkuma ilkaaniif arrabni wal ciniinu takka namni akkasumatti wal cicciniina. Kanaafuu iyyuu kana hiikuun xiqqoo hin jabaate. Haa ta'uuti nama ammoo ijaarameetu bakka takkatti walitti dhufetu fuula durallee waa godhuu danda'a. Waan sanis hiikuu fi nu akka Kanadaatitti yoo ijaaramne rakkinnaatan kakkaafte kana hundaa suutaan wal jalaa caccabsinee walitti fiduu dandeenya akka jedhu irraayi nu warri walii dhageenyee 2018 gargaarsa magaalaadhaan 9 irraa goonee provinsii 6 irraa walitti dhufnee goone kuni maaliif nu akka amma itti kanatti jaarmaa tokko lafan kaa'anne ka jedhu yaadni ka'ee yaada ka'e san irraayi wanni kun dhalate jechuu kiyya. Dhaloonni isaa akkasitti argame kanaaf argiteetiin akkas ta'e heeraaf seeraan akkuma obbo Jeelaan jedhe galmoofne heeraaf seerri kennallee
strictly wanni inni non profit dura horii hin goonu interestii horii illee hin qabu wanni kuni. Lammaffaa affiliate hin goonu siyaasaa tokko wajjin illee walitti hidhaa hin qabu. Amantii tokkoon illee walitti hidhaa hin qabu. Amantiin kaabbaati, siyaasaan kaabbaati. Organizationii kun humanitarian, gargaarsa humanitarian. Biyya keessattuu ammoo asitti. Akkasumatti ammoo haasawa callaa osoo hin taane gargaarsas godhamee jiraatu ka ijoollee afaan barsiisu illee ittuma jirra. Kanuma jechuu barbaadama. Kanuma tokko. Gaariidha. Meeqa seeraan galmoofnee jirran jechaa jirtanii eessatti galmooftanii? Kanaadama qofa moo biyya biraa irraa qabdu keessa Itoophiyaa keessatti galmooftanii jirtanii? Lakki Kanadaatti galmoofnu Kanada waan jiru Kanadamatti galmoofne. Heerri kennallee heeruma Kanadaati. Jiruun kennallee jiruu Kanadaati. Heera Kanadaatiin bullaa mootummaa takka keessa jiraannu marti kennaa kutaa addaanaa jiraannu malee. Akka kutaatitti ammoo isaan achittuu iyyuu argitee jiruu fi gammachuu fi argitee gaddaa duruu hin qabani. San akkasumatti itti fufan interfeer namni isaanitti godhu hin jiru. Ammoo bakka jirrutti nuti akka Kanadaatitti waan guddaa wayita goonu mara isaatu. Waa hedduu yaadna mataa keenya keessatti appilikeeshinii illee bakka hedduu illee galchinee jirra. Waan gargaarsa waa hedduu gochuudhaa fi sanii gaaffii keessa itti dhufna. Ammaaf ammoo akka galmoofne Kanadama qofa. Galatooma. Hopefully uummanni biyya alaa jirtan isinillee bakka jirtanitti waan akkanaa kan ijaaramtanii akka addaan hin facaane bakka takka yoo buutan bareeda jennee yaadna. Galatooma. Egaa bifa adda addaatiin ibsitanii jirtanii gaaffilee kiyya kan jalqabaa irratti garuu mee bifa qindaa'een akkanaa ibsitaniif kaayyoon keessan guddaan qabattanii kaatan maalinni kan jedhu osoo nu ibsitanii. Kaayyoon guddaan kaaya Arsii Kanaadaa maalinni? Obbo Jeelaan. Bareeda Jamaali isaan tuttuqanii jiranii wanni tokko jiru keetti Arsii Kanaadaa akka Kanaadaatitti nuti heerri qabnuuf baay'ee seerri qabnullee Kanaadaa. Mootummaan keessa jirullee Kanaadaa. Birriin keenya diinagdeen keenya doolarri keenyallee kan biyya birootiin walitti dhufuu Kanaadaa. Nuti akka Kanaadaatitti uummata keenya rakkina jiru hunda waan silaa rakkoo qabdu akka ilmaan Oromootitti rakkina biyya garaagaraa biyya keessatti kutaa garaagaraa irratti ga'u hunda ilmaan Oromoo bira dhaabbachuuf akeekni keenya kaayyoon keenya. Tokko kana lammata biyya keessa jiru kanatti wal bira dhaabannee qaamni mootummaan biyya kana seeraa feeratti hirkattee yoo ati ijaarama tokkoon mootummaa kana gaafatte waa hedduu sii godha. Gargaarsa garaagaraa sii kenna, fandii garaagaraa sii godha. Akka hawaasummaatitti akka yookaan ammoo ijaaramsaatitti bu'aa hedduu qaba biyya keessa jirrutti. Akkuma isaan tuttuqan aadaa ofii itti beeksifachuu biyya keessa jirtutti afaan ofii itti barsiifachuu waan silaa keessattuu aadaan teenyatuun hedduu haga biyya baanee jennee Huma biyyaa san namni irratti yaadataa jireenya amma lafatti dhalatee amma jiru kuni akkamitti aadaa Oromoo kana hordofuu danda'a maalirra kennee biraa dabarra. Dhaamsi ammoo boruuf ilmaan teenya dhiibnee biraa deemnu maali? Biyya Oromaa kanatti yoo xiqqaate waggaa dheeraaf namni dachii tanarra taa'an jiru. Maal jireenya ilmaan Oromoo boru dhufaniif hambifnee biraa deemnu maal barsiisuu qabna? Akkamitti karoorarra kenna ka jedhu walitti dhufiitiin kenna biyya kana keessatti jechuudha. Kan gama biraa biyyoota Sikkoomando Giloobaalii fi Sikkoomando Tashoonfaati waa hedduu godhaa jiran gargaarsa godhanii jiran ijaaramsa keessattuu Tashoonfaati biyya keessatti waa hedduu godhanii jiran waan Minisootaa jechuudha. Walitti hidhannaa qabnu akka yaadaatitti waliin jirraa jechuudha. Nuti akka kaaya Arsiititti ijaaramsa ilmaan Arsii qabdu kamuu waliin hojjechuuf qophii. Akkasuma ammoo akkuma isaan tuttuqan Oromoon koominiitii garaagaraa qaban akka hawaasummaatitti ijaarsa garaagaraatti biyya kana keessa jira. Aannan Profeetii jira, organizeeshinii adda addaatu jira. Kamiifiyyuu bana keetti Arsii kamiinuu waliin hojjechuuf we are open. Waan danda'amuun waliin hojjechuuf qophiidha jechuudha. Kanaaf akka kaaya Arsiititti wanni nu irratti ijaaramne
ijaarsi biyya keessa jiratti namni yoo abbaan ofii mate malee namni namaaf hin beekuu jechuudha. Qophii hedduu of durattis akka karooraatitti qabnaa sun adeemsa keessa akka gaaffii keessanitti dhufna kan jedhuun qaba. Obbo Maamud wanni itti dabaltan yoo jiraate kaayyoon ijoon guddaan qabatanii kaatan yoo jiraate yoo itti dabaltanii yoo itti daballee immoo mee haga ammaatti maal hojjettan? Kaayee bara 2028 ijaaramee jira. Mee maal hojjettan? Wanni hojjetame ifaan qabatamaadhaan wanni lafa jiru maali? Wanni itti dabalu yoo jiraate kaayaasii wanni nu qabannee baane gara tokkoon advocacy jechuu dandeetta. Advocacy'n kuni Arsii callaa miti Oromoo maraati. Nu goonu rakkinni argitee biyya keessa jiru kuni xalayaa tokko illee barreessineetu ni jira. Rakkinni biyya keessa jiruu fi waan tokko argitee qaammaa buleessa keenya Abdul Jabbaar haa karamesaniifis xalayaa barreessiteetu ni jirti. Kaayiti tuni afaan lamaaniinuu afaan Oromootiif afaan Ingiliziitiin barreessinee websaayitii keenyarra jira. Waa hunda kuni rakkinna argitee Oromoon keessa jirtu bakka jirtutti kan jirtu kan mul'isu jechaadha. Kuni advocacy maraati. Haqiiqatti yoo kan dubbannu taate wanni takkittiin xiqqoo ati ka warri utaawaayyo hin qabne isaan keessaallee argiteetiin kaayooteen keessa warra jiran warra wajjin gargaarsaaf waa hunda wajjin goone jira. Isaan illee numa wajjin jiranii haa taatu isaan achitti utaawaayyo ka du'aatiif ka jiruu haa jedhani malee kana gammachuutiif kana gaddaa haa ta'u malee ammoo akka kaayarsiititti fuula duratti ammallee wajjumaan jira namoota gariidhaan ammoo fuula duratti illee akkuma jirutti akka wajjin jirru amantii qabna. Kun jechuun argitee kaayateessan diigadhaa kuta utaawaayyu diigadhaati koottaa jechaa miti. Sunis akkasitti beekamuu qaba. Maaliifii magaalatti namuu akkuma reef jedhee kun afooshaa jedhaa, kun kaaya arsii jedhaa, kun kaaya jedhaa maqaa adda addaa hin qabaa. Kun maqaa isaan lafa kaayatanii sanii namni san diigaati kaaya arsii godhadhaa jiruun hin jiru. Ammoo akka argiteetiin dhaloota biyya sanii irraa dhufe nu wanni argiteetiin isaanii advokasii isaanii taanee gargaarsa goonu akkuma jedhe aadaa fi afaanii fi waan biyya keenya irraa finnee dhufnisa wal barsiifnee wajjin jiraachuu kana. Okay, urga dhaabattanii maal gootanii? Waa hedduu goone haqiiqatti akka argiteetiin paartaayimii dalagnutti yeroo gabaabaa takka walii dhufnee dalagnutti 2018tti rakkinni guddaan keessattuu gara Baalee sanitti argame. Ka argame sanii biyya buqqaateetiin turte akkuma jiran manguddoo biyyillee namni marti ijoollee fi manguddoodhaan namni marti ijoolleen buqqa'ee daawwee nuti daawwee sanitti horii argitee walii qabnee walii dhufnee magaalaadhaan amma siin jedhe kun dura sababammaan tokko guddaan gagaaf walii dhufnee isa kana walii dhufnee akkasitti makiinaa 6 nyaataa fi argitee waan dhugan waan isaan barbaachisu horii hanga dandeenye horii guddaa walii qabnee achitti erginee rakkinna guddaa isaan keessa jiran sanirraa baafnee jirra. Inni suni miidiyaatti illee baheetiin jira. Miidiyaatti illee baheetiin jira. Akkasumatti ammoo viidiyooleen hin jirti. Gaafas akkasitti achitti baafne gargaarsa akkasii sanillee gooneetiin jira. Itti aanee waggaa ta'e 2019 ammallee rakkinnummaan akkasii warra madda walaabuu jiran rakkinni guddaan akkasitti argame beelatu jira rakkinni akkanaatti jira yeroon sun ammoo soomarra jiranii waan sooma ittiin hiikamuu hin qaban jedhanii akkasumatti argitee makiinaa 4 nyaata geessinee fi erginee fi gargaarsa san gooneetiin hin jira. Itti dabalatee gargaarsa adda addaallee goonee jira.
warra politikaa ka hidhaa keessa jirullee gooneetiin hin jira maqaa dhabuun barbaachisu asirratti gooneetiin hin jirra osoo mana hidhaa keessa jiran maatii isaanii sababa warri isaanii hidhameen baanka akkaawuntiin isaanii irraa cufamee aksesii waan hin argannee fi gargaarsa rakkoo keessa jiran jennaan takkallee miti lamallee miti hedduu gargaarreetiin hin jirra. Horii biraallee akkasumatti asin durallee obbo Jeelaan hin beekaa sanarraa garii isaanii karaa iistillee karaa obboleeyyan keenya Oromoo ka Harar jiranillee walitti guuramee horiin ergameetiin hin jira. Gargaarsi gara argitee faayinaansii fi rakkina biyya keessaa kan jiru qaboon kana rakkina biraa akkuma reef jedhee advookasiidhaa fi obboleessa keenya ka haakirame rabbisaa jannata haa kennu obbo Jabbaarii waraqaa baafnee Facebook irratti illee baafnee miidiyaa tokko irratti illee erginee akka dubbisan gooneetiin hin jirra. Ani kanumatti gabaabadha obbo Jeelaan dabalata. Maal hojjettan wanni jedhu waan bal'aadha waan ta'eef asirratti obbo Jeelaan mee waan hojjettan qabatamaadhaan osoo nu ibsitanitti dabaltanii waan isaan nu kaasan kanarratti. Bareeda Jamaali isaan tuttuqanii jiranii dhugamaa akkuma isaan jedhanii rakkoon biyya teenyatti buqqa'iinsi baroota dabree fi akkuma yaadattan namoonni keenya akkasumallee irraa ol buqqa'an kan biyya keessatti buqqifaman gargaarsi akkuma isaan tuqanii gara naannoo keessattuu naannoo Baaleetitti gargaarsa hedduu irra deddeebinee gooneerra san qofaa miti. Warroota asirratti akkuma isaan hojii maqaan dhahamuu hin qabne warroota poolitikaadhaaf hidhaman namni hunduu ni beekaa maatii isaa yeroo hedduu itti deddeebamee gargaaramee jira. Akkasuma immoo ni yaadattuu asaasa keessatti waan ta'aatiin bahee gargaarsa goone rakkoo dhalateerraa Shaashamannee keessatti akka waan deemaa ture ni yaadattuu Hadaamaa keessatti namoota qaamni isaanii keessatti rakkoon garaagaraa waa'ee hiriiraa irratti garaagaraa miidhaa fi dhiibbaan irratti godhamee gargaarsa godhaa turre akka Oromootittis Wallotti uummata keenya kan buqqa'aniif hawaasa nyaataaf jireenya hin qabne maatii isaa waliin rakkachaatiin jiran kan namni hunduu gargaaraa rakkoon sun gammaatittuu hin hiikkanne isaan kanas akka kaayarsiitti dhaqqabsiifnee gargaarree jirra. Naannoo Hararittis warroota mootummaan kun asii ol buqqisaa kun ammoo achi uummata Sumaalee uummata keenya keessatti cinaaksanitti rakkoon garaagaraa uummata keenya dhaqqabaatiin ture rakkachaa maatii waliin warroota turan akka gargaarsaatitti gooneerra. Kana qofaa miti. Warroota artistoota keenyaa warroota rakkina keessa manadhaa keessatti turanii naannawa Finfinneetitti gargaaraa turre akka kaaya Arsiititti. Ammas duratti waan silaa danda'amu wannummaa walitti dhufnee loomini nama tokko ba'aa nama 50 geexi akkuma jedhan sani akka hawaasaatitti rakkoo uummata keenya hawaasa keenya kan rakkachaa jiru kan akka hawaasaatitti bira dhaabbachuu qabnaa kan jedhu of durattis karoora qabnaa. Wanni ammaaf qabatamaan goone rakkoo uummata keenya kan biyya keessaa jiru kana kunneen waan kallattiin dhaqqabsiifne Jamaal. Baay'ee galatooma waan baay'ee gaarii hojjettanii kanuma wal qabatee innaa rakkoon uumamu rakkoo san dhattanii itti dadhaamsuu namoota gargaaruu ni mul'ata. Mee gara ijaarama keessanitti deemuu barbaadetti mee bifa NGO'tiin hundoomtanii rakkoolee kanneen bakka dandeettanitti bu'uura marraa hiikuudhaaf caasaan keessan gara NGO'tti jiraatanii hojjechuudhaaf ijaaramni keessan maal fakkaata? Mul'anni keessan fuula duraa hoomee qabdu maal inni? Nuwa akka jaarmayaatitti waa hunda hiina jechaa miti hiikullee hin dandeenyu. Ammoo haa taatu akka jaarmayaatitti akka guruupii tokkootitti kan ijaarameetitti hamma dandeenye waa gochuu akka dandeenyu kan gochisiisu jechaadha. Isuma kana laallatee obboleeyyan keenya kan magaalaa adda addaa biyya adda addaa jiranillee gurmaa'anii akkuma keenya kanatti gargaarsi kun yoo gurmaa'ee bakka takka gahee xiqqoo hin wayyeessa. Nama tokko lamaan ergamuu irraa akka jedhan sanii loomiin nama tokko 50 nama tokko ba'aa kaaniif ammoo argite akka gahee argiteetiin ulfaattu akka gaheetti maal jedhan sani.
Kanaafuu yoo gurmoofne wanni hin goone hin jiru haqiiqatti. Dubbiin jiru kana wanni nu agarsiisuu barbaadna asitti nu haga dandeenyu akka nama gurmaa'insitti waa takka hin goona. Biyya keessa callaayyuu miti biyya kana keessatti illee nuti amma pilaana qabna waa lafa kaayannee qabna asitti. Namni keenya rakkoon isaa tokko lamaan miti. Asii ilmaan Oromoo kun bakka maratti rakkataniitiin hin jiran. Rakkoon isaan rakkisee biyya keessa ariisisee kun baharitti dhume karaa Libiyaatiin bahuuf, karaa Ijiptiitiin bahuuf, karaa meeqaan bahuuf, Awurooppaa deemuuf nama meeqatu dhume. Kana hunda ka godhe rakkoo biyya keessaa isa baase. Isa kanas akkamitti gargaaruu dandeenya ka jedhu argite atleast isallee dadhabnu maatii isaati wannoo kan jedhu. Nama mootummaa biyya kanaa gaafanneetu hin jira. Akka sponsorship illee argamu. Kaayitutoni nama sponsora gootee magaalaa tana fiduu akka dandeettu yookaan biyya tana fiduu akka dandeettu. Beektaa steppii tokko tokkoon deemaatiin hin jirra. Kan dhaabbannee officially kan nuti mootummaa biratti mallattoofne 2019 waggaa 2 fixeetiin hin jira. September kana keessa kuna. September guyyaa 12tti 2019 Juma kana keessa waggaa 2 har'aa officially heeraaf seera kennetti kennannee maqaa boordii kennetti kennannee galmeessinee heeraaf seera biyya kanaa guunnee maqaa kanaan baane. So amma argitee sanis gaafanneetiin hin jirra. Training illee nuu kennanii jiran akka argitee sponsor akkitti godhan ka jedhu nuu kennanii jiran. Hopefully waggaa dhufutti argitee wannoo hin arganne jechaadha. Sponsorship illee hin arganne jechaadha. Rakkataa kennallee ka biyya alaa jirullee hin finne jechaadha. Ka jiru dhugatti as ta'ee biyya kana ta'ee akka advookasiititti wanni namni kenna asitti ajaa'u. Ka biyya keessaa ta'ee akka ilmaan Oromootitti illee jaarmaa tokko qabaatanii mootummaa keessa jiran keessatti rakkina keessa uummanni keenya keessa jiru dhiibudha haqiiqatti. Wanni nu ala baanee jirru ofii jiraachuu callaa osoo hin taane rakkina keenyallee himannee beeksifnee isaanillee nurraa beekanii akka nu bira dhaabbatan kanaaf ijaaramne haqiiqatti. Jaarmanni kanaafillee barbaachisaa hamma dandeenyuun haga argitee humna keenyaatiin reefuma ijaaramne ammoo wanni nu goone ammoo humna keenyaa olii jechuu barbaadeef. Galatooma Obbo Mahmud yaada nuu kennite. Obbo Jeelaan asirratti ni dabaltan yoo jiraate carraa isinii kenna gaafii biraatti osoo hin cehin dura. Isaanuu jedhanii jiranii wanni dabalu guddaan jiru. Haa ta'u nama ijaarametu waa godha. Namni yoo ijaaramne oma godhuu hin danda'u. Walitti dhufiitiin biyya keessa jiran keessatti namni yoo gurmaa'ee jedhee qaama mootummaa keessa jiru irraallee waa argata. Uummata isaallee gargaaruu danda'a ijaaromsi kun. Kanaadaa keessaatitti gama mootummaatiin waa hedduu karoorri qabannee jennu. Akkuma isaan hojjaan ispoonsarri gama ispoonsaraatiin uummanni Oromoo akkuma isin argaa jirtan biyya garaagaraa keessatti rakkoo keessattu jira. Gargaarsi koominiitiin garaagaraa gargaaraa jirti. Sun qofti gahaa miti. Namni yoo ijaaramee jedhee namoota biyya garaagaraa irratti rakkatan kana akkamitti gargaaruu dandeenya ka jedhu qaama mootummaatiin walitti hidhannee wanni sunis karaa nu qabatee irratti hojjetamee jira. Yeroo gabaabaa keessatti yoo rabbi nu gargaare sunillee gadi ba'uuf deema jechuudha. Akkasuma ammoo gama xalayaa garaagaraa dhiibbaa garaagaraa godhuun akkuma amma hayyuu keenya Abdul Jabbaariin akkuma isinuu argitan feesbuukii fi waan garaagaraa miidiyaa garaagaraa irratti illee baasnee turre wanni kun rakkoo biyya keessatti deemtu rakkina biyya keenya keessatti hubataa jirus irratti hojjechaa jirraa jechuudha. Gama mootummaatiin dhiibbaan gurguddoon of dura kanatti ammoo akka karooraatitti qabnu qaama mootummaa ministeerota garaagaraa waliinis dubbannee jirra. Karoorri biyya kana keessatti ati yoo of ijaarte yoo ijaarama qabaatte yoo akeekaaf kaayoo keessan qaama biyya keessa jirtuu sanitti himtu waan taatu taate fandiin garaagaraa biyya keessatti godhamaa jira. Asirraa godhamaa jechuudha. Uummata kanarraa ani ammoo eenyu jettee waan san mootummaa jirtu kana keessatti itti dhiyeeffachuu qabdu. Akka gargaarsaatitti akkuma tu jettu akka inni jiyootitti maal godhaa jirtanii jettu. Akka inni jiyootitti waa hedduu godhuuf deemnu of duratti. Karoora hedduu godhuuf deemnu. Fakkeenyaaf qe'ee masqaliin biyya san keessatti
gargaarsa garaagaraa uummataaf godhaa jiran. Fandiin biyya kana keessaa biyya sana keessatti ba'aa jira. Kun akka irra hojjetamutti qaama silaa mootummaa waan kana irratti hojjetu itti goonee irratti dalagaa jirra. Akkamitti akka gargaaramuu qaban namoonni keenya rakkoo keessa jiran Walloo keessatti hadha maaltu deemaa jira. Harargee keessa hadha maaltu deemaa jira. Boorana keessa maaltu deemaa jira. Wallagga keessatti yeroo dheeraaf maaltu godhamaa jira. Gujii keessatti maaltu deemaa jira. Ilmaan Oromooti. Kuni akkamitti gargaaruu qabna. Bira dhaabbachuu qabna. Baale keessatti maaltu deemaa jira. Uummata keenya akkamitti gargaarachuu qabna. Nuti waa'ee keetti arsiituun waa'ee siyaasaa irraa walaba. Waa'ee siyaasa gargaarsa uummata keenya, hawaasa keenya, rakkina uummata keenyaa akkamitti walitti dhufnee mootummaattis ibsannee gargaarsa barbaachisaa ta'uu akka humna keenyaatitti uummata keenya bira dhaabbannee gargaarra jechuuf keetti tun akka kaayaatitti irratti hojjetaa jirraa jechuudha. Akkuma ilmaan Oromootitti nutis waan silaa godhamuu qabu biyya keessaa ala keessaatittis namoonni hedduun biyya keessaa dhiibbamanii fakkeenyatti yoo fudhattan biyya alaa keessatti rakkoo Abduu Jabbaar irraa namoota hedduutu bahee achi duras rakkoo hedduutu biyya keessatti dhalatee jira. Ijoollee yuunivarsiitii keessatti rakkina garaagaraatti godhamaatiin jira. Weellistoota keenya, hayyoota keenya, abbootii qabeenyaa dhiibanii garaagaratti rakkachuu jiran osoo qabeenya qabu namni jireenya biyya baqaa keessatti rakkoo hedduu keessatti kufaa jira. Akkamitti eega biyya sadaffaa kana carraan nu fidee jiraanne uummata keenya bira dhaabbachuu dandeenya. Hawaasa keenya gargaarachuu dandeenya. Uummata keenya haga danda'ametti waan qabnurraa kenninee akkamitti baraaruu dandeenya. Fakkeenyaaf amma bakka fudhattu taate irratti yaadutti jira. Waa hedduu irra yaaduu jirra. Manni keenya garagaratti dhumachaa jira. Naannoo Shaashamannee, Shaallaa, Ajjee rakkoo nama deemaa jiru argaartan. Ijoolleen waan barnootaan deemtu dhabdee waan biiriin iskuulaaf waa bitattu dhabdee rakkoo garagaraa keessatti namni kufee jira. Akka dinagdeetti biyya san keessatti waan deemaa jiru argaa jira namni martuu. Kana akkamitti haga dandeenye bira dhaabbannee gama mootummaatiinis gaafachaa nutis waan dandeenye godhuu qabnaa ka jedhu keetti kun dhaabateef. Ayyee galatooma yaada bareedaa dhama qabu nu ibsaa jirtanii mee egaa kaayyee Arsii Kanaadaa erga hundaa'ee reef waggaa 2 guutaa fulbaana kana waggaa 2 guutaa jira. Waggaa 2 kana keessatti immoo akka nu ibsitanitti hojii baay'ee hojjettanii hojii baay'ee nama boonsuu fi nama jajjabeessuu kan nama kakaasu hojjettanii mee haa ta'u gaa hojii kana keessatti wanni akka rakkootti sin qunname maali? Keessaa yoo gargaarsa gara biyyaa erguu dabalatee gargaarsa namoota irraallee funaanuu dabalatee wanni akka rakkootti sin qunname maali? Rakkoo kana hiikuuf moo maal fayyadamtan? Furmaata isaa wajjin rakkoo sin qunname sun ibsitanii. Wanni marti nu beekta pilaana akka lafa kaa'atanitti hin deemu. Rakkinni baay'eetu jira dhugatti. Uummata keenya uummata Oromoo bakka jiru marattuu gargaaruu feena. Hanqinni horii hin jira. Hanqinni argiteetiniin namni argiteetiniin waan adda addaa waan qabamee fi akkuma ati beektu Oromoon bakka hedduutti facaatee jirti ammallee namni martinuu wama barbaadaa namni martinuu guruupiidhaan addaan faffagaateetiniin jira. Walitti dhufanii bakka takkatti osoo danda'amee waa godhanii sila hedduu bareeda dhugatti. Suni hin danda'amne wanni guddaan nama argiteetiin rakkisu walitti dhufanii bakka takkatti waa gochuu sani rakkinni ka jiru. Hamma dandeenye nuti biyya fagoollee deemuu dadhabnu bakka Awurooppaa fi yookaan biyya biraa akka Middle East kanneen illee gochuu dadhabnu. Yaadawwan illee osoo wajjin haasofnu wanni concentrate godhanneetiin irratti hojjechaa jirru Kanada haqiiqatti. Maaliif yeroo gabaabaa jala qabnee irratti hojjechuu Kanada. Wanni Kanadaa goonee maali? Yoo pilaana gabaabaa godhanne san argiteetiin qindeeffachuu dandeenya. Yoo bal'ifneetiin fagaanne tokko malee gochuu hin dandeenyu. Arabatu iyyuu keessattuu biyya Masrii kanatu beekama ammaa akka qabdi akka biyya keenyaatitti. Maal jetti? Mid-rijlaka adda firaashak jetti afaan Arabaati kun.
miila kee kana haguma firaashii kee ga'u diriirfattaa jetti. Kanaafuu nuti ammatti wanni nu diriirfachuu barbaannu haguma Kanadaa kana biyya biraallee miti. Ammoo haasawa wajjin hin qabna. Akka argitee gargaarsa hamma dandeenyetti gochuu dandeenya. Rakkinni nama kennaa gargaarsa waan dhumaatii miti. Waan fixuu dandeenyu daqiiqatti. Wanni jiru argiteetiniini nuti jajjabaannee yoo ijaaramne walitti dhufnee warra gara siyaasaatiin waa deemu kanallee akka gara tokkotti garagalan akka tokko ta'uu danda'an pireeshara itti uumuu dandeenya jechaadha. Nama asii jajjabaateetu iyyuu waa godhuu danda'a. Horii callaa mitiin guruuppi maalillee wajjin jiraachuun kuni huyna. Huyna san uumutti jiran huyna argitee jajjaba takka uumutti jira akka Oromootitti jajjabaannee huyna takka. Gargaarsi horiitii fi yaadaa callaan hin gahaa miti. Nu ka jennu anama dhugaatti dhaamsi kiyyalleen kanuma maasumaanu. Maaliif bakka jiranitti akka namni marti gurmaa'u hedduu barbaachisaadha dhugaan siin jedha. Yoo hin gurmoofne faca'aani kun addaan takkallee akkuma dhaabbata Oromoo facaatee hafte kanatti addaan faca'uu deemna. Ammallee wanni ati argitu uumata haarawatu dhaabbataatiin deema akka siyaasaatti yoo kalaallu taate. Martinuu gara tokko si harkisa kun garaan si harkisa. Haqiiqatti nama ammoo yoo gurmoofne akka argitee haala itti fakkaatu namni walitti dhufee yoo gurmoo'e gaafasitti argitee Oromoo daayivarsitii isii kanallee hubannee daayivarsitii isiin jirtu qabaattu kan amma arsii yoo jennu guruupii tokko Wallagga akkasii Shawaan akkasii Hararis akkasii kun martinuu daayivarsitii Oromooti kun martinuu wal bareecha wal tolcha wal barata qajeelatti argiteetiin wajjin jiraachuuf illee gaarii wal beeka aadaa ofiitii fi waa hunda wal beeka daayivarsitii kanallee irratti argiteetiin celebrate goone akka afaan faranjiisitti gammannee hin qabne jennee waan akkanaa kana akkasitti yoo wajjin deemne jajjabaannee wajjin gurmuu takka yoo taane akkasitti bakka takka geenna nu kophaa keenyatti akka kaaya arsii guruupiin haroon amma dhalatte tuni isitu waa hunda hiika jechuun hin danda'amu jechuu barbaadeeti. Mee obbo Jeelaan adeemsa keessatti rakkoo isin qunname irratti wanti dabaltan yoo jiraate akka waliigalaatti biyya keessattis haa ta'u qabeenya waliin sassaabuu haa ta'u gargaarsaaf sochii gootan kana keessatti waan isin qunname rakkoon jiru yoo jiraate. Jamaal gaaffii bareeda. Dura Oromoon rakkoon biyya keessatti Oromoof gargaarsi yeroo hedduu guuramu uummatarraa namni waan guuru san bakka kallattiin yookaan abbaa san yookaan waan guurame san dhaqqabuu qaba. Diinagdeen namarraa guuramaatiin turte. Diinagdeen namarraa guuramaatiin turte tun surree jalaan citte baati. Horii irra guddatti yeroo dheeraa fi akkuma Oromootitti horii guuraatiin turre. Qaama bakkeessanii dhaqqabee waan gargaaranii paarsantii guddaa irraan argine. Maaliif namni martuu garuma nama fedhii isaatiin, garuma nama ammoo saahiba isaatiin, saahibni illee itti gargaaramu waan garaagaraa godhaatiin horiin biyyatti ergamaatiin ture. Suni waan muuxannoo yeroo dheeraa keessa turreen uummata yookaan ammoo rakkoo bakka sanii yeroo sanitti cufuu hin dandeenye jechuudha. Kanamarraa muuxannoo fudhanneetti akka muuxannootitti akka kaaya kanaatitti akka keettituni akka kakaatitti walitti dhufneetiin ijaaramne ijaaramsa jechuun kiyya waan keettituni waan abboota teennaa qabannee dhufne asii walitti dhufneetuma seera mootummaatitti beeksifne malee waan haarawaa ijaaramne hin qabnu. Garuu wanni goone tokkotu jira. Rakkoolee amma ququnnamanii kakkaasaatiin turre kana dhugatti duraan harka abbaa nama lama sadiirraan bakka rakkoo sanii wanni diinagdeen asirraa guddattu waa duqqattu biyyatti nu gumaachaatiin turre dhaqqabaatiin turre waan sanirraa jijjiirreetti muuxannoo keessa dabarreerraa kallattiin abbaa rakkoon itti galte san yookaan qaama rakkinni itti gale san diinagdee maqaa isaatiin erguu jalqabne jechuudha. Akkuma amma duratti kakkaasan warroota manadhaa keessa jiran waa'ee siyaasaatiif hidhaman warroota bakka artistii warroota waan garaagaraa irratti turani kallattimaan danda'e dadhabee qaama waan kanarratti rakkoon irra galtetti akka dhaqqaban goone jechuudha. Kan biraa gargaarsa akka biyyaatittis ergaatiin turre
websaayitii keenya irratti illee argutti jirtanii wanni kun akka kallattiin qaama bakkeessan akka hawaasaatti dhaqqabee akka ragaatitti namoota amanamoo ta'an namoota fedhii namaatiin yookaan jaayilaan bakkeessan kaawatee maqaa jaayilaaniin achitti dhaquun taane namoota biyyi amanan namoota hawaasni amanan irratti deebifnee uummata keenya haga humna akka kaaya arsii Kanaadaatitti uummata keenya dhaqqabsiisaatiin turre warroonni waa kennanis warroonni waa kuni gara nyaattee sadaqata kun rabbooma sadaqata kun ammoo miidhaa uummata kiyyaa kanaaf jedheetti namoonni waa kennan yeroo hedduu deebii gahaa waan diinagdee kenname kanarratti hin arganne haga humnaati qulqullinnaan tarabbiitiif ta oromummaallee tasabummaallee eeggachaati haga dhiyoo kanaa waan irratti hojjenne irratti qaama barbaachisan akka dhaqqabu irratti hojjennee turre kanuma jedha Jamaal. Marii keenya gara goolabuutti deemaa jirra. Mee akka waliigalaatti isinis rakkoo uummanni keenya yeroo adda addaa quunnamu kana hiikuudhaaf akka humna keessanitti gurmamtanii socho'aa jiru. Kan biraas bakka biraatti gurmaa'ee socho'aa jira. Galmi keenya garuu tokko maal inni rakkoo uummata keenyaa akkamitti hiikna akkamitti bira dhaabbanna kan jedhudha. Mee akka waliigalaatti dhaamsii hawaasa Oromoo akka waliigalaatti warra Arsiitiif ammoo akka addaatti dhaamsi qabdanoo jiraate dhumarratti carraas ni kenna. Obbo Mahmud irraan jalqabaa. Galatoome Obbo Jamaali. Gaaffii bareedallee dhaamsa bareedallee nu gaafatti bakka nu yaadachiiftallee dhaammachuu irratti illee dhugumaanuu waan jiru maasitti fakkaate nu orga biyya alaa kana baaneeti akkuma Oromootitti bakka maraa gargaaraatiin hin turre istii lamallee ittuma jirra akka hawaasa Oromoo wajjin illee akkuma jiruun irratti gargaarsa waan hunda gochaatiin hin jirra. Wanni jabaan anamma dhugatti dhaamachuu barbaadu bakkuma jiranitti namni ijaaramudha. Of dagachuu dhabu dhugatti. Keessattuu argitee yeroo baay'ee nu dagannee uumama biyyaa callaa yaanne as garagallee ijoollee kennaa fi maatii asii qabnu kana aadaa kennaa fi waan argitee biyyarraa dhufne nullee ka dagannee jira hedduu warri haaromne dhufnu barsiisuu mala. Wal barsiifnee aadaa keenya tana biyya kana taa'uun kennan oolu gaafa duraa wanni nutti fakkaate wamaas godaannee xiqqoo jennee biyyatti deebinee biyya keenyatti deebinee abbaa biyyaa itti taanu nutti fakkaate suni fagoo jirti fakkaattee akkan argutti turtee jirti nurraayyuu kanaafuu amma already biyya kana keessatti settled buunee taanee teenneetiin jirraa ufin dagatinaa ijoollee teessanii fi maatii keessan aadaa teessan ta biyyarraa dhuftaniif akka Oromootitti marti keessanuu barsiisuu fi akka isaan baratanillee itti jajjabeessuu qabdaniin jedhaan dhugatti maaliifi assimileetid akka hin taane akka argiteetiniin afaan keenyallee wallaallee aadaa keenyallee wallaallee akka argitee uummata buqqa'ee Noorz Ameerikaa dhufee akkasitti wannoo ta'e aadaa isaanii dagate akka hin taane kanaafuu asiin dura amaarri waan akkasiisan argiteetiin nurratti hojjetee jiran nafxanyaani akka argitee afaan amaara malee hin dubbatamne nulleen akka amaara fakkaannu akka isaanii akka godhannu that's also assimilation argitee assimilationiin akkasii lammaffaa asitti illee akka nutti hin deebine kanaafuu kanatti argitee namni organized ta'ee jechuun kiyya argitee ijaaramee ilmaan isaanii bakkuma fedhan Oromiyaa bakka fedhan irraa dhufanii waan aadaa isaanii waan abboota isaanii waan akaakayyuu isaanii barsiisuu qabanii kanatti jabaachuu qabanii ammoo ijaaramuu qaban akkana gochuuf ijaaramuu isaan barbaachisa. Yoo ijaaramne ammoo numarti kennaa walitti dhufuu dandeenya. Rakkinni jiru maali namni argitee faca'ee walitti dhufuu hin danda'u. Faca'insa kanatu iyyuu nu rakkise duru. Warra poolitikaa lillee akka rakkise kanuma. Namni faca'ee jira akkuma fedhetti deemu. Kanaafuu akkasitti ijaaramaa jedhaanii nullee du'aayi nu godha rabbi nu haa gargaaru. Waan argitee xiyyeeffanne kana yoo rabbi jedhe dalagaa irra oolchuuf yaanna akka dandeenyutti immoo Oromoo bakka jirtutti akka ilmaan Oromootitti gargaaru. Kaayati arsiituun kaaya arsii callaa miti. Oromoo maraa fi Oromoodha. Waa hunda dura numarti kenna. Takkaallee namni kana namaallee kennu namarraallee fuudhu hin jiru.
ammoo keessatti ammoo argite bakka irraa dhufne san himannee arsii taane malee kana waa guddaa waan cimaa walitti qabna akkasitti jabaannee wal bira dhaabbannee wal gargaarree quba walitti qabuu dhiifnee akka argiteetiin ijaaramnee uummata keenya akka Oromoo afaan tokkoon gargaaruu akka dandeenyu obboleeyyan keenya kan rakkatanillee bakka isaan jiranitti gargaaruu akka dandeenyu jaaramaa kanuma jechuu barbaade galatooma. Galatooma obbo Mahmud Haji Adam Saaddoo dhaamsa bareedaa nu dabarsitaniif hedduu isin galateeffannaa. Obbo Jailaanis mee dhaamsii akka waliigalaatti qabdan yoo jiraate akkasumas wanni sila ani isin gaafachuu malu wanni sila ibsuu maltan wanni an dhiisillee yoo jiraate asumaan walumaa galatti yaada qabdan osoo walabdanii nu ibsitanii. Hedduu galatoomii Jamaali dhaamsa isaanuu dhaamaniiranii hawaasni tokko yookaan uummanni Oromoo hawaasummaa diinagdee fi siyaasaa irratti hojjechuu fi dura ijaaramuu qaba. Oromoon rakkoon biyya alaa kanatti nama hundaa akkuma isaan hojjan siyaasaa fi namni gara dhaabateeti siyaasa jala dhaabatee dhagaa walitti darbataatiin ture. 21 century kun bakkee san hin jirru. Bakka kaleessaa san namni hin jiru. Oromoon barataa hedduus qabdi. Beekaas hedduus qabdi. Doktora hedduus qabdi. Hayyoota hedduu qabna akka Oromootitti. Garuu wanni nurraa hafu tokko Oromoon akka Oromootitti mataa wal jala qabannee wal jala yaa'uu nu barbaachisa. Steeppii amma jiru kanatti fakkeenya fudhachuu dandeenya. Warroota amma biyya ollaa kana yeroo gabaabaa keessatti tokkummaa isaan mul'isaniif ijaaramsi isaan ijaaramanii yeroo gabaabaa keessatti haga isaan paarsantii nu dura deeman namni martuu ni hubata argutti jira jechuudha. Kana ta'uuf Oromoon amantiin kutaan naannawaan addaan osoo wal hin qoodne bakka jirutti ijaaramuu qaba. Ijaarsi nu barbaachisa. Ijaarsa ijaarameen tokkummaa isaa bakka jirutti walitti dhufee tokkummaa isaa kana kennachuu qaba, mul'achuu qaba akka tokkummaatitti. Yoo ijaaraman homaa naman dhiban. Hawaasni ijaarame, uummanni ijaarame of durattis boruufis biyya saniifis bu'aa qaba, hawaasa isaatiifis bu'aa qaba, jireenya boruutiifis dhala boruu dhuftuufis uummata isaatiif waa dabarsee biraa dabre. Kanaaf Oromoon bakka jirutti waan dabrerraa waa baratee akka hawaasaatitti Oromoon ijaaromsa ijaarame kanaan bakka takka yoo dhaabanne mul'atas qabna akka Oromootitti sadha addunyaan maqaan Oromoo keenya kalee dhuga akka addunyaatitti hin jiru. Wanni akka addunyaatitti 2019 biyyatti irreecha irratti hirmaadheetiin turanii akka carraa biyya san keessatti galee. Hadda maqaan Oromoo maal qabdi yoo jedhan akka fakkeenyaatitti Oromoo maal qabdi fakkeenya akkami gadaa siistemii waan sila Ameerikaa fi biyyi Irooppituun hin qabne Oromoon isa dura ittiin ol bulchaa ture jechuudha. Isa kana adeemsa keessa mootummaan dabraa dhufaan ilmaan Oromoo tana gabrooffachuuf sagantaaf karoora itti baafatee akka Oromoo waliin qabanne aadaa isaanii guddifanne wal bira dhaabatee jireenya isaanii biyya jiran san keessatti akkan oofanne yeroo hedduu nurratti godhaa turani. Kana jalaa ba'uuf nama barates hayyoota hedduu waan qabnuuf bakka jirrutti ijaaramnee wal bira dhaabbanne rakkoo ilmaan Oromootitti dhuftu. Rakkinni ilmaan Oromootitti dhufu akka ofirraa qolachuu dandeenyutti ijaaramsi kuni baay'ee barbaachisaa. Asumaan wanni ani dhaab warri hayyoota warri doktoroota beektonni keenya hedduun isaanii callisanii jiran. Hedduun isaanii callisanii jiran. Gadi baanii waa jechuu qaban. Ijaarsa ilmaan Oromoo kanarratti ilmaan Oromoo akka bakka takkatti ijaaramanii yaada tokko kaayoo tokko galmi keenya Oromiyaa biyya Oromiyaa san qabna akka hawaasaatitti jechuudha. Kanaaf uummanni keenya akka wal bira dhaabatu akka bakka takkatti ijaaramnu jedhaa. Hedduu galatoomii ulfaadhu Jamaal yaadni kiyya kana. Egaa kabajamtoota hordoftoota OGMC kaayyii Arsii Kanaadaa erga hundaa'ee reef waggaa 2 guutee jira. Waggaa 2 keessatti ammoo waan hedduu hojjechuu isaanii dura taa'aan kaayya kanaa Mahmud Haji Adam Saaddoo
Akkasumas itti gaafatamaan quunnamtii kaayichaa Jeelaan Kinnisoo yaada bal'aan ibsanii jiru. OGMCnis hojii gareen kun hojjetu hordofee gurra hawaasaatiin kan ga'u ta'uu isaa asumaan maqaa OGMCtiin waadaa gala. OGMCin akkuma isin kaastan afaan Oromoo ijoollee dhaloota qubee biyya alaatti dhalatanii guddatan barsiisuudhaaf aadaa, safuu, duudhaa fi seenaa uummata Oromoo barsiisaa jira. Kanas miidiyaadhaan tamsaasaa jira. Isinis kanarratti hojjechuudhaaf karoora akka qabdan nu ibsitanii jirtanii. Kan ammoo nu waliin dhuftanii akka hojjettan asumaan maqaa OGMCtiin isin affeera. Turtii garee miseensota yookiin immoo hooggantoota kaaya Arsii Kanaadaa wajjin taasifne asumaan goolamneerra. Yeroo biraa sagantaa biraatiin walitti deebina. Waan nu hordoftaniif galatoomaa, horaa bulaa, nagaatti. Thank you.